dhiira 400 ol waliin ciiseera. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 9tti baradheera. Seeraan baradheera garuu jechuu hin danda'u. Bara 1998 utubaa mana keenyaa kan ta'e abbaan koo dhukkuba yookiin immoo dhibee HIV/AIDStiin addunyaa kanarraatii boqote. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti duuti abbaa kiyyaa dhukkuba HIV/AIDS ta'uun hin beekamu ture. Abbaan koo du'a malee mana yaalaa deemuu gonkumaa hin jaallatu. Eega lubbuun isaa darbeeti haati kiyya dhukkubsachuu jalqabdee jennaan vaayirasiin kun haadha kiyya irratti illee deebisee mul'annaan abbaan koollee dhukkuba HIV/AIDStiin akka inni boqote beekame. Bara 1998 yeroo abbaan kiyya boqotu ani barattuu kutaa 5ffaan ture. Hangafti mana keenyaa dhiiraafis durbaafis sanadha. Anaan booddee haatii fi abbaan koo kan waliin godhatan dhiirota jajjaboo 3 turanii. Waa'ee abbaa keenyaas kan beeku jabduun yeroo sanaa ana ture. Abbaan koo barnoota duriitiin nama baratee fi hanga dippiloomaa isaattis baratee kan xumure hanga bulchaa gandaa ta'uutti magaalaa Finfinnee keessatti tajaajileera. Maalis ta'e magaalaa Finfinnee keessatti yeroo sana afaan Oromoo dubbachuus ta'e barreessuun beekamuu baatus abbaan koo garuu afaan haadha keessaniif abbaa keessanii baruun keessan dirqamanuun jechuun anaa fi obboloota koo barsiisaa mana keessatti afaan Oromoo qofa akka nuti dubbannu nu gorsaa ture. Karaa kanaa ani obboloota koo hundumarrayyuu caaleen afaan Oromoo yeroon qubeessu qubeellee hin dogongoru. Erga abbaan koo boqotee haalan argadhe kamiiniyyuu wantoota afaan Oromootiin barreeffaman dubbisuudhaaf yaalii nan godha. Amma naman magaalaa Finfinnee keessatti dhaladhee guddadhe gonkumaayyuu hin fakkaadhu. Afaan Oromoo dhaloota abbaa koo keessaa ta'ee Shawaa keessatti kan dubbatamu sirriitti nan haasa'a, sirriitti nan barreessa, sirriittis nan dubbadha. Yeroo tokko tokko abbaan koo baadiyyaa gannallee maatii isaa biratti deemnee akka dabarsinuuf nu godhate ture. Kun immoo seeraan nama naannoo sanaa waliin illee akkan wal baru akkan sirriitti dubbadhu nu godheera. Abbaan koo ganda keessa yeroo hojjetu gandaallee nuuf fuudhee hamma inni lubbuudhaan boqotee waggaa 2tti gatiin kiraallee nu hin ilaallatu ture. Haa ta'uutii garuu abbaan koo boqotee waggaa 2 booddee warreen hoggantoonni mana gandaa yeroo sanatti abbaan keessan gita isaaf gituun otoo hin taane aangoo isaatti fayyadameeti mana kana kan dhuunfaa isaa godhatee isin keessaa baatanii hiyyeessaaf kennamuu qaba jedhame nuyin keessaa nu baasanii mana gandaa sana nama biraadhaatiif kenname. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti hiyyeessi nu caalu hin turre. Erga abbaan keenyi boqotee haati keenyi gadi baatee hojjechuuf yaaluun bakkee yookiin immoo diida keessatti boqqolloo, dinnicha, timaatimii, shunkurtii fi kuduraalee fi muduraalee gara biraa bituudhaan hirtee gabaa gullitii keessatti daldaluudhaan anaa fi obboloota koo guddifachuuf yaalii gochaa turte. Haa ta'uutii garuu gatii mana kiraa dabalatee baasii mana keenyaa danda'uun haadha kootti baay'ee ulfaate. Yeroo sanatti dabalataan manuma jiraannu keessatti dhiironni garaa garaa dhufanii haadha koo waliin ciisuun maallaqa kennuufi eegalanii. Yeroo kanatti haati koo ifaaf ifatti anatti natti himte. Kanaan booddee ani dhukkuba kana qabaa. Dhiirri immoo dhukkuba qabdi dubartiin jedhee hin sodaatu. Maallaqa qabuun of eeggatee waliin ciisuu barbaada. Isinin jiraachisuuf jedheen lubbuu kooyyuu foon kooyyuu haa ta'u kukkuteen akka isin hin rakkannee fi barnoota keessan addaan hin kunneen isin barsiisuun barbaada. Wanti kun sirrii miti. Haa ta'uutii garuu isin barsiisuudhaaf filannoo gara biraan qabu. Firri obbolaan jireenya kana keessatti na gargaaru tokkoyyuu hin jiru. Narratti hin murteessiin jettee haati koo hojii kana eegalte. Otoo hojii gaarii ta'ee kan Waaqayyo jaallatu gabaa argachuun ni ulfaata. Haa ta'uutii garuu kanaaf dargaggeessi 2-3 halkan balbala nutti rukuta. Ana haadha koo fi obbolaan koo kutaa tokko keessa jiraanna.
obbolaan koo xixiqqoo otoo dhagahanii haati koo hojii gara biraa nu maddiitti hojjeti. Baay'ee ulfaataadha. Anaafillee miti xiinsammuu obboloota koo warra kaaniifi. Kanumaan iyyuu otoo jiraanne irra ta'e baay'ee gaarii ture. Haa ta'uutii garuu nyaata gaariis waan hin qabneef qorichi isheen dhibee kanaatiif fudhattu immoo ishee miidhaa dhufe. Yeroon ani kutaa 9ffaatti darbu hojii kana hojjechuu miti bakka ciiste iyyuu ka'uun haadha kootti ni ulfaate. Yeroo kanatti barnoota addaan kutuun dirqama natti ta'e. Haadha koo namoota ganda keenyarraatii maallaqa sassaabeen yookiin immoo walitti qabeen mana yaalaa geessuun eegale. Haadha keenyas waantan dhabu natti fakkaate qofaa kootti halkaniif guyyaa nan boo'a. Haati koo yeroo hundaa adaraa ijoollee koo yooman boqodheefillee jechuun yeroo hundaa natti boossi. Umurii kanatti itti gaafatamummaan abbummaan kan haadha koo fi kan obbolaa koo na kenname. Mana namaa deemeen uffata miicuu, biddeen tolchuu, ergamuu fi hojiiwwan hojjedhuun jedhamu yeroon kutaa 9ffaa addaan kute kanatti hojjechuudhaaf yaaliin godhe. Haa ta'uutii garuu wanti sun gatii mana kiraas ta'e qoricha dhukkuba haadha koof nyaata yookiin immoo qoonqoo obboloota koo cufuu hin dandeenye. Haati koo dhukkubsattee namni nu gargaaree mana yaalaa geesseen obboloota koo mana kaa'een hanga wayyaa'uufitti siree qabattanii turuu qabdu jedhameen guyyaa 3 akkuma buleen obboloota koo mana jiran warreen abbaa mana kiraa gatii kiraa kanfaluu dadhabdaniitu jechuun meeshaa waliin gadi baasanii gataniini. Namni biyya keenya gara jabummaansaa hamma kanaatti dha. Otuu rakkatanii obboloota koo diidatti baasanii gaaffii natti hin ta'u ture. Haa ta'uutii garuu warreen nutti kireessan mooraa sana keessa jiru rakkina keenyas sirriitti ni beeku. Haa ta'uutii garuu guyyaa dadhabne kanatti nu gargaaruu nu bira dhaabbachuu dadhabanii. Hangasuma immoo ollaawwan keenyi gara biroon biddeena nutti baatan waan qabaniin nu gargaaran lakkoofsan qabanii. Kanaan haati koo hospitaalaatii dhukkubsattee yeroo baatu qorri rukutee bakkeetti dhukkubni biraa akka ittiin dabalamneef mana ollaa gallee guyyoota muraasa bullee. Ollaan kaanis akkanuma walirraa nu fuudhee baatii 3 haga 4tti mana namaa turre. Sanaan booddee daandiitti bahuun dirqama yeroo nutti ta'u obboloota koo haadha koo mataa koo qabadheen daandiitti bahee. Obboloonni kiyyas barnoota dhaabanii jireenyi bitaa nuti galee Finfinnee ormummaa ishee nutti argisiiste. Daandiitti akka baaneen hundumti keenyiyyuu mana amantaa ortodoksii jalatti walitti qabamnee guyyoota muraasa buluudhaaf yaalii goone. Guyyoota muraasa booddee garuu akka nuti bakka sana dahachuuf yookiin immoo jiraachuuf murteessina waan baraniif achi jalaallee nu kaasanii bakka biraa barbaaddadhaa as hin eeyyamamu nuun jedhanii. Gaafa rakkatan manni amantaas ofirraatii nama fageessiti. Kanaan guyyaa tokko akkanuma hojii humnaa yookiin immoo qansiraa hojjechaa ooleen gatii baasii yookiin immoo taaksii qarshii xiqqoo hin kanfalu. Kun obboloota koof daabboo bita jedheen miilaan deemaa otoo jiru maamilli haadha kiyyaa yookiin immoo kan dura icciitaadhaan dhufee halkan dhufee bira ciisu daandii irratti na argee mana eessatti jijjiirrattanii mana dhufeen sin dhabee yeroo inni naan jedhu waa'ee rakkoo keenyaa isatti naasa'e. Yeroo kana inni maal rakkoo qabaree ani mana qabaa mana koo hin kireeffattanii yeroo argattan naaf kanfaltu jechuun nuuf eeyyame. Mana isaallee nan beekan ture gara bakka haati koo jirtuu deemeen obboloota koodhaan meeshaa baadhaa jedheen meeshaa mana keenyaa turan hunda baattannee halkaniin miillaan gara mana kanaatti mallee mana kana gallee jiraachuu eegallee. Egaa namni ni jijjiirama mitiire baatii tokko baatii 2 booddee namumti kunillee akkanatti hin jijjiiramne jedheen hojii wooyya'aa yookiin immoo fooyya'u maal hojjechuu akkan qabu barbaadu yaaluun eegalee. Kanaanis haati koo socho'uu yookiin immoo hojjechuu waan hin dandeenyeef baasiin kun hundi anarrachaa jiruuf waan haati koo hojjechaa turte guutummaatti dinnicha, shunkurtii, timaatimii fi kanneen kana fakkaatan gabaa keessatti ganamaa haga sa'aa 10tti darbee immoo yoo gabaan jiraate haga sa'aa 12tti nan hojjedha. Sa'aatiin 12 akka guutetti immoo hoteelota gurguddoo fuuldura dhaabbachuun dhiirota maallaqa kanfalanii na waliin ciisuu barbaadu yookiin immoo eeggachuun jalqabe. Guyyaaman jalqaba dibadhee uffadhee ba'e namichi tokko konkolaataadhaan natti dhufee hanga halkan sa'aatii 3tti meeqa jettaa jedhee na gaafate. Anis qarshii amma kanaa kanfaltaayee jedheen calluma jedheen qarshii xiqqoo itti waame. Yeroo kana inni ati haaraadha moo bakka kana dubartoonni dhaabbatan
qarshii akkanaa waamanii jechuun na gaafate. Anis eeyyeen haaraadhaa hojii akkanaa hojjedheen beekuu jedheen deebiseefi. Tole jedhee naaf gadduufis bakki kun bakka itti namaaf gaddan utuu hin taane innis cubbuu anis cubbuutti hojjedhudha. Maallaqa qarshii 500 naaf kennee haga sa'aatii 3tti na waliin ture. Yeroo hedduu bakka kana waantin dhufuuf maamila waliif taananaan jechuun halkan sa'aatii 3tti na biraatii sokkee. Ani nan bula jedheen waantan ba'eef halkan sa'aatii 3 booddeellee gadi baheen gabaa gara biraa eeggachuu guyyaama jalqabaanii galee. Kanaan baay'eeyyuu hin turre ammas nama gara biraa argadheen siree qabatee waliin ciisnee innis maallaqa naaf kanfalee gara manaatti galee. Galgala tokkotti maallaqa qarshii 700 argadhee. Gatiin mana kiraa kiyyayyuu qarshii 600dha. Yeroo sana jechuudha manni nuti keessa jirru mana akkas gatii guddaa baasutu hin taane mana dhimmisu haa ta'uutii garuu hiyyeessi yoo dhabe mana keessa jiraatudha. Cubbuu ta'us maallaqan argadhutti gammadeera. Kanaan booddee hojii isa kaan dhiiseen hojii kana jabeessee hojjechuuf nan murteesse. Ifaaf ifatti haadha kootiin filannoo gara biraa akka hin qabne ni hime. Obboloota koodhaan garuu gara barnoota isaaniitti kadhadhee deebiseen barnoota isaanii akka baratan ani immoo hojii kana akkan hojjedhu murteesseen itti seenee. Ganamaa haga galgalaatti hojii kanarratti bobba'ee. Dhiironni maamila koo ta'an bilbilanii bakka garaa isaaniitti na waamu. Abbaan mana kiraa mana nutti kireessellee hojii kana akkan hojjedhu waan dabareef yeroo hedduu gatii mana kiraa toon kanfaliin baasii mana kiraa kanaan ofirraan cufaa. Dubartii hojii kanaan jiraattus hin ta'e. Darbeeyyuu mana bareedaa haadha koo fi obboloota koof nan kireessee. Meeshaawwan barbaachisan tokko tokkos biteen mana keenya nan guutee. Jireenya gaarii jedhamu jiraachuus ni eegallee. Kanaan otoon hojjedhu maatii kiyya sotoon jiraachisuu obboloota koo sotoon barsiisuu guyyaa tokko maamila tokko waliin baraa. Maamilli kun gara biyya Turkiitti dubartoota faddaala yookiin immoo dallaala ta'ee deddeebisuudhaan beekama. Akkamidhaa guyyaatti haga margattaa jedhe na gaafate. Anis tilmaamaan guyyaatti haga man akka argadhu dhiira hagamii waliinis ciisuu akka hin danda'u itti hime. Biyya Itoophiyaa keessatti guyyaatti dhiira 6 waliin guyyaa tokkotti ciiseera. Lakki ati homaan jettu kaa otuu kanfaltii kana oliin biyya hambaa argattee ni deemtaayii jechuun na gaafata. Anis eeyyeen argadheeni reehii keessumaa immoo otoo hojiin naaf jijjiirame hojiin kun bar hojii seexanaatii jireenya lafaa malee jireenya waaqaa namaaf hin kennuun jedheeni. Yeroo kana inni waa'ee akka siyaasa'uun barbaadu ammaaf ammatti kan inni yaaduu barbaadu waa'ee maallaqaadha. Ni hojjetta yoo ta'e hojiin ati achi deemtees hojjettu gatii makanadha. Haa ta'uutii garuu dachaa 10 ol isa asiitii hojjettu caalaa hojjettee yeroo gabaabaa keessatti of jijjiiruu dandeessanaan jedhe. Anis bilbila isaa fudheen buleeman ganama bilbileefi innis deemiitii wantoota sirraa eegamu paaspoortii fi meedikaala garaagaraa qopheeffadhu dabareessiif hin qabajaan jedhee maqaa fi dookumantiiwwan tokko tokko koppii isaanirraa fudhate. Anis tole jedheen otoo hojii makana hojjedhu eeguun jalqabe. Turtii torbanoota muraasa booddee naaf bilbilee qarshii amma kanaa akkaawuntii kanarratti galchinaan jedhe. Qarshiin suni guddaa ta'us haa ta'uutii garuu hojiin ani boru nan argadha jedhee yaadeef qarshii guyya tokkotti deebi'uudha. Anis tole jedheen qarshii sana galche. Yeroo sanarraatii kaasee baatii 3 booddee waan hunduma isaa xumuree gatii xiyyaaraa tikkeettii mataa isaatiin kutee siree tiraanspoortii waan hundumaa qopheessee gara biyya Turkiitti na waliin imalee. Anis tole jedheen hojii kana hojjechuuf ofin qopheesse. Manni kuni hoteeladha. Hoteela baay'ee guddaa akka biyyattiitti beekamaadha. Manni sirbaa yookiin immoo ciffaraa, manni suusii yookiin immoo araadaa, hattoonni namoonni biyya sana keessatti yakka gurguddaa hojjetan bakka keessatti argaman, bakka keessatti dhokatan, ifaan nuti beeknu ifa namaa laatu, ifaan mana sana keessaa garuu yoo barbaadame ifaa dukkanallee ibsuu danda'u, tajaajila gosa hedduu akka namni suni kanfaleetti kan kennuu fi bakkatti gabaabumatti faranjoonni maraatan walitti qabaman jechuun ni danda'ama. Mana kana keessatti tokkoof tokko kan dhorkamu ulfaa'uu qofadha. Dubartiin tokko ulfooftee jennaan yookiin immoo qaamni ishee xiqqoo madabalee jennaan battaluma ari'amti. Anis tole jedheen mana kana keessa hojjechuun jalqabe. Ana dabalatee
dubartoota hedduu jiraam. Dubartoonni Habashaayyuu jechuudha. Biyyoota Afrikaa garaagaraatii boca yookiin immoo teessuma gaarii ni qabu dubartoonni jedhaman. Teessuma isaaniitiinis maallaqa barbaadamanii of jijjiiruu kan fedhan bakka kanatti walitti qabamu. Ifaan dukkanadha. Suura kee qofaatu boca kee qullaa qulqulluu kee waliin kaatee nama kanaatiif ergama. Yeroo dhufu lakkoofsa ni qabna. Lakkoofsa sana qofaa waama. Bifti isaa maal akka fakkaatu eenyu akka ta'e hin beeknu. Kutaa barbaade nu fudhatee waan barbaadu xumuratee ba'aam. Yoo xiqqaate guyyaatti dhiira 4 dhiira 5tu dhufee ni qunnamaa. Kanan yaadadhu guyyaa tokkotti si'a 14 dhiironni na filatanii waliin ciiseera. Guyyaatti hojii malee ooleen buleerus nan qabaam. Guyyoota hedduu jechuudha. Mana kana keessa yookiin immoo bakka kana waggaa tokko hojjedhee. Waggaa tokko hojjedheen haadha kiyyaaf obboloota koof mana ijaareera. Mataa kiyyaafis mana ijaarradheera. Sanaan booddee garuu hojjechuu hin dandeenye. Waliigalaanis turtii waggaa tokko keessatti dhiirota 400 ol waliin ciiseera. Dhiironni 400 kun eenyu akka ta'an maal akka fakkaatan homaa wantan beeku hin qabu. Eenyummaan isaanii icciitiidha. Namoonni sooressa ta'an qabeenyi isaanii gurguddaa ta'e tokko tokkollee biyya kanaatii bakka sanatti ni argamu. Kanfaltiinsaas guddaadha. Dhukkubbiinsaas guddaadha. Turtii waggaa tokko booddee qaamni koo bakki hundisaa natti bobboko kun sheeppii yookiin immoo bocni kiyya bade hojii sanarraatii nan gaggeeffame kallachaa gara biyya kootti hin deebi'e. Tarii dubartoonni tokko tokko jijjiirama kiyya gabaabaa kana yeroo argan maal ta'a nutis hojjennee yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramnee anaan jedhu. Yeroon biyya Turkiitii deebi'u konkolaataa mataa koollee bitadheen nan qaban ture. Akkuman biyya sanaa deebi'ettis hojii mataa kiyyaa mana rifeensaa guddaa abjuu hojii kiyyaa otoo maallaqa qabaadhee kan hojjechuun barbaadan jedhus baneen hojjettoota 7 qacareen hojjechiifachuu jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu biyya Turkiitii dhufeen waggaa 3 booddee gaa'ilallee akkuman dhaabbadhetti baay'ee na dhukkubuu jalqabee. Waggaa tokko keessatti daa'ima 4 gadameessa koo keessaan baasee. Waggaa 4 booddee ijoollee lakkuu 2 qaama miidhamtootaan godhee. Sanaan booddee Rabbi gatii harka koo naaf kanfaluu jalqabee. Bakki hojii kiyyas ni cufame. Abbaan manaan koos na dhiisee gaa'ila gara biraa dhaabbate. Mana kiyyas gurgureen dhukkuba kiyyaaf hin oolchee hamma har'aatti haga har'aatti mana yaalaatii gara mana yaalaatii gara mana yaalaatti rakkachaa godaanaa ooleen bulaa. Har'a yoo ani fayye bor ijoollee kootu dhukkubsataa. Bor ijoolleen koo immoo yoo fayyite har'a immoo anatu dhukkubsataa. Naannoon jireenya kiyyaa kana taate maallaqa abbaan isaanii seera duratti ijoollee kanaaf kuteef anis ijoolleen koos ittiin jiraachaa ittiin wal'aanamaa jirra. Obboloonni koon qaama koo gurgureen isaaniif jedheen barnoota koo addaan kuteen gatii isaanitti kanfale nama ta'anii nama of godhu jedhee kan yaadaa ture. Haa ta'uutii garuu yeroo har'aa kana araada keessatti kufanii ofiiyyuu gargaarsa kan barbaadan harka namaatti kan reebaman mana hidhaa oolanii kan bulan ijoollee kashlabbee ta'anii hafanii. Magaalaa Finfinnee keessatti gargaaraa konkolaataa yookiin immoo raddaatii qofa hojjechuun of jijjiiruu dadhabanii isaanis gadda jireenya koo gara biraanatti ta'aniiru. Hojii isaanii yeroo dhageessu haati kiyya maal ta'a kana hundumaa arguun baadhee lubbuun koo daftee baateetti ta'e jettee boossee kadhatte. Yeroo ammaa kanatti kan hafee jiru mana haadha koodhaaf hin bite mana isheen keessa jiraattu qofadha. Anis ishee waliin hin jiraadha. Obboloonni koo waa'ee mana sanaarratti akka qabeenya isaanii godhataniiti yoo qoodame 3 keenyaaf qoodamaa jechuun hanga kanaatti as deebi'anii na loliitiif yaadaa jiru. Haati koos nu gidduutti waa'ee borii keenya baay'ee dhiphatti. Ani erga isaan kana ta'anii ijaan argaafuu isaan hin jaalladhu. Haa ta'uutii garuu isaan kanan kaleessa oolmaa oolaafii ture tokkoyyuu yaadatanii tokkoyyuu hin beekanii. Har'a dhugaatti nan beelaa nan dheebodha nan du'a malee hojii kana keessa hin jiru. Haa ta'uutii garuu inni kaleessa raawwadhe yookiin immoo hojjedhe wantan kaleessa raawwadheen ittiin hojjedhe hundumaan irraa fudhate ijoollee koo immoo mallattoo dheekkamsa cubbuu koo godhee sababa kootti warreen reefu dhufan adabamanii anii fi haati koo immoo adaba sana guyyaa guyyaatiin akka ilaallu taasifamnee harka waaqaan dheekkamsa waaqaa jala jirra. Duuti abbaa koo har'a waggaa 20 fixuudhaaf waggaa tokkotu hafee.
waggaan tokko sun iyyuu xumurameera. Haa ta'uutii garuu wanti nuti waggaa 20 sana keessatti hojjenne amma immoo deebi'ee waggaa 20 dhufaniitiif gatii nu kaffalchiisuuf hidhatee ka'eera. Manuma haati koo keessa jirru si'a meeqa gurguramuu qaba jedhamee anatu kana fi kanadhaa hafteen umurii koo maaloo hin gurguramiin ittiin liqeeffamu ittiin maallaqni namarraa hafuudhamu malee jedheen deebiseen hanga ammaatti qabeera. Karaa sirrii wanti walitti qaban galgala ofiifillee namaa ta'a. Karaa sirrii wanti walitti hin qabne garuu oolee bulee deebi'ee deema yookiin immoo mallattoo dheekkamsaa nu bira kaa'ee dabarsa. Sirriidha har'a butaniis hataniis kan jijjiiraman nama kan fakkaatan namoonni hedduun jiru. Isa xiqqaatii haga guddaatti aangoo san qabneetii aangoo sanga qabutti tokko lamaan ilaaluu ni danda'ama. Haa ta'uutii garuu dhugaan isinitti hima yeroon ittiin waan ittiin gammadanii kanatti deebisanii boo'an hin oolu hin bulu. Dallaalaan yookiin immoo faddaalli gara biyya Turkii kanatti na erge manuma kana keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Akkanatti metti hojii kanaan gamoo hedduu nama qabu magaalaa Finfinneetti tujaara akka ta'e darbee immoo qabeenya isaa kana hundumaa maatiin isaa ijoolleen isaa haati manaan isaallee akka hin beekne ifaaf ifatti natti himeera. Seenaa kana kanan isiniif qoodee akka isin bohaartan yookiin immoo gammaddaniif miti akka isin irraa barattanii fi qarshii 10 yoo haa taatu karaa hin taane karaa cubbuu hannaa fi ejjaan gamna ta'uudhaan harka keessan galteetti yoo ta'e ofirraatii baasaa. Abbaarraa fuutaniif abbaa goyyomsitaniif yookiin immoo mana waaqaa deebisaa galchaa. Bor godaannisa ittiin maallaqa kana yaadachaa jiraattan dheekkamsa guddaa Rabbi isinitti fida. Wanti immoo rakkattanii dafqa keessaniitiin walitti qabattan boru gatii isiniif ta'a. Inni akka koo hojiin akka keenyaa beekaniis otoon beekaniis itti galanii garuu dhugni isaa seenaa koodha. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fudhattoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana si'a lammataatiif haala irraa barachuu dandeenyuutiif nu erguu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaa fudhattoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jabaadhu. Har'allee waaqayyo siyaa gargaaru rakkoo dhukkuba keessa jirtu keessaa siyaa kaasu jedhaatii kadhannaa keessanitti illee yaadadhaani jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Maaloo laayik godhaa. Kan dhaggeeffattan baay'eedha. Laayikiin keessanii garuu akka nuti waliin jirru nu mul'isaan jiru. Yoo isin laayik, sheer, sabskiraayib gootanii jajjabeessitan wanta ani irraa baradhu wanta isin irraatii barattan bakka jiruutii barbaadeen yookiin immoo walitti qabeen seenaa keessan seenaa namoota naannoo kiyya jiranii seenaa addunyaan irraatii barattee darbite isiniif qabadhee dhiyaadheen waliin baranna jecha qophii gara biraatiin haga walitti deemnuti bakka jirtan maraan nagaan naa tura.